السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاشا من حركة كونه اسم الجنة أننا نتبرع بقى رب ساعتي كان سنجيه أكاسما مال قبضة دفتة جتشو كيسان هنولمو ونيني ننقبضة إن شاء الله يرى وان إرى فيدمتا يقال وان إرى برتنجيتي يادا مالي بجنان والله ميديا هنرى wanni badduun waan badduu haasa'uun nurraan eegamu. Maaliif jennaan boru fakkeenyaaf bultii ijaarannee abbaa manaa horree ilmaan illee horraa waan san taheef boru ilmaan keenya kun waan akka malee yoo ka hojjennu taate hedduu takka akka hamileen hin cabne gartee kaayyoo keenya akka gartee boruutun aniitu yoonii fi waan badduu kana hojjedhe gowwaa fi qalamni waan qabe gadi hin dhiisu jettee Oromoo yeroo mammaasitu akkasuma yeroo gartee waan badduu kan miidiyaarra gadhiifnu ta'e wanni sun yoo nuti duunees isin miidiyaarra teessi jechuun nuti jechi nuti silaa kalee hojjenne sun maaliif jennaan ilmoon tante tanganaa fuula duraaf yookaan abbaa warraa godhadheen ilmoo tana irraa argadhee abbaa warraa kana wajjin jiraadhaa jettee yoo ati yaadde ilmoon tante sun waan badduu akkana agarreef jecha hamilee ilmoo teetillee ta fuulduratti deemtullee eegdee hamilee tanteetillee eeguu qabda akkasuma hamilee maatii keetii eeguu qabda. Dubartiin takka yeroo maatiin ifi deeysee akka waan bareedduu gartee waan bakka qaba waan kabajama qaba waan darajama qaba akka hojjettu fedhan. Maaliif jennaan yoo ati waan badduu hojjette wallahi maatii ta'e dhiisii warra biyyaatu hedduu takka hamileen cabdi waan san ta'eef shamarran jecha badaa afaaniin namaan jettan ammas deebi'ee nama arrabsitan waa tokko arraba yoon keema fakkeenyaaf nama tokko arrabsame wanni naa dabalamaan jiru yoon arrabsuu baadhees wanni naa dabalamaan jiru wanni narraa xiqqaa taasisin jiru nama isin arrabsullee callisa ilaalaa bira kutaa malee wallahi jechan deebisinaaf. Maaliif jennaan boru fakkeenyaaf maatiin ta'e maal siin jetti ilmoon ta'e taati boru kaayyoo fuulduraatiif ilmoon argadhaa abbaa manaa argadheen boodee ilmoo argadhaa jettee yaaddu sun boru maal siin jetti hamilee ilmoo ta'etillee eeguu qabda hamilee maatii ta'etillee eeguu qabda hamilee ta'etillee eeguu qabda. Maaliif jennaan dhalaan birilleedhaa jetti birillee faanusaa namni wallaalee hin jiru yoo lafa buute ni cabdi jechuudha gizee gizeetti akka isiin iftuuf tolchan jechuudha. Waan san ta'eef nutillee waan nurraa eegamne waan fofokkataa akka gartee maatii teenyaanillee hin jenne intallee abaroo akkas taate kan hundaa'u maatii keenyallee maqaan balleessine yeroo miidiyaa kana fayyadamnu akka maatii keenya hamilee isaanii eenyellee ifiifillee hamilee teenya ifeenuun isiniin ja'a kanneen amantii biraas akkasuma kanneen amantii biraa ilaalle anillee boroo akkana ta'e hin deemu anillee boroo akkasiin ta'a jechuu hin qabu. Maaliif jennaan namni nama gartee rabbii kee sodaadhu ilma namaa sodaatin ilma namaa jechuun boru si fayyana ilmi namaa boru si gata garuu rabbiin kee yoomiyyuu si hin gannu yoomiyyuu bakka takko inni si hojii jiraannaa wallahi maan taatu saniifuu rabbii kiyya kanaatutu bakka kanaan nagii mee waan badduu kana yoon hojjedhe fuula rabbii akkamittiin boru deema jiyyaadi malee obboleettitiyya obboleessa kiyya jecha badaa jechoota badaa namaanillee hin diini taakkasiitiin isinin jaa asumaanu hanqa viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan naaf jiraadhaan isinin jaa naa jajjabaadhaa bakka jirtanittu nagaa firaamanni isinirraa jiraatan isinin jaa nagayaan naaf turaa.